ewa haata iyyuu malee namni qajeelaan yeroo hundumaa wanta gaarii hojjetu cubbuus kan hin hojjenne lafa hin jiru jedha. Lafar ilma nama boqonnaa yoon tokko deesna yaadachisa yokkasta tana toba ilma namaa ta'e ka cubbuun qabne hin jiru jedha ilma namaa ta'e Yesuus ilma namaa jedhame moo hin jedhamne wangeela irratti ilma namaa ta'e biyya lafaa kanarratti nama ta'e ka cubbuun qabne Yesuus nama guutuus nuun jedhan namummaa isaatiin eega ilma namaa ta'e cubbama jechuu wangeelli boqonnaan Ibrootaatiif kun wardi jechuu so nama ta'e lafarratti nama ta'e kan dhalate nama ta'e qulqulluun hin jiru jedha Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'e kan dhalate cubbuun hin jiru nama ta'e dhalate Maariyaam foon namaati foon inni uffate sanuu cubbama Yesuus kanaafuu cubbama malla isaanii lallabdaamee dubbadhu ayyee amma Abumuwaaz ani mee irratti cubbuun qabu ka jedhu ofumaa dubbisaa turtanii mi Ibroota qofaa jedhe Yesuus akkas hin jedhe ilma namaa ta'e kan cubbuun qabne jiru jedhe amma immoo cubbamaadha ka jettu walin dhawuree ka dubbiftu ka dubbachaa akkasi ka kanaafin jedhe wangeela keessane ka wayi quraana wangeelaan dubbisuu malee quraana kanaafu Yesuus Kiristoos foon inni uffate kun cubbamaadhaami macaafni iyyuu dubbachaa jira eeyyani aboo sansi eeyyee cubbama jedhi foon inni qaamni isaa kun cubbama jedhi eeyyanii siin jechaara bar okay foon ati uffatte kun cubbama moo cubbamaa miti cubbamaadha Yesuus cubbama moo cubbamaa miti Yesuus cubbamaa osoo hin taane foon nama cubbamaa tuffate gurba foon nama foon qabu kanaan nama jedhamoo adda baasanii fooniin alatti namni nama hin jedhamu yoo foon hin qabaanne nama hin jedhamtu hafuuraa fi foon yeroo qabdu nama jedhamta dhugamoo soba namni fooniif hafuura hin qabne nama hin jedhamu sirriidha gobas Yesuus Kiristoos foon uffate kanaan nama kanaaf foon inni uffate kun Yesuus nama waan jedhamu foon isaatis hafuura isaatis hojis cubbamaadhaami miti hayyee okay foon maal isaa cubbama Yesuus foon nama cubbamaa tuffate jedha malee Yesuus cubbamaadha kan jedhu barreeffame waan siin jedhe nama kan jedhamu mee nama kan jedhamu naa ibsime nama wooma nama describe godhi mee nama jechuu maaliif beekta naa ibsime nama jechuun foon kan qabu dhiiga kan qabu hafuurri gaafa keessa jiraate nama lubbuu qabu nama hafuura okay nama jechuun kanuma Yesuus Kiristoos foon ni qaba lubbuu ni qaba dhiigas ni qabaami nama moo namaa miti waanni kun amma nama moo namaa miti inni re ayyee gaafii gaariidha nama gobas foon kanaaf Yesuus Kiristoos deebisnee maal gobas jettan deebisnee bar ayyee deebis nama moo Yesuus Kiristoos kan foon kan dhiiga kan hafuura qabu kan foon cubbuu uffate kun nama moo namaa miti Yesuus waaqa foon isaa sun foon namaati kan inni uffate sun foon namaati foon namaa uffate jedha waan ta'eef maal haasawta gurba nama jechuu maal naan jette ammaati nama jechuun kan foon qabu kan dhiiga qabu hafuurri gaafa keessa jiraate foonii walitti dhufee kun hafuurri yoo keessa jiraate nama ta'a Yesuus garuu koy na harkatti hin qabini koy yaada kiyaan baana harkatti qabsi jechuun walirraa fudhachaa deemuu qabna haasawa bar fitee kayina gaafa fittee ban naa deebistee barsan cubbamaa bira dabreeyyuu abaaramaa miti isa nama biraa oliin haasa'e Abumuwaaz oliin hin haasa'e dubbadhu ni haasoita Yesuus Kiristoos cubbamaa bira dabree abaaramaa jedhamu moo jedhamne macaafa riqee naaf jedhee abaaramaa ta'e siin jechaadha bar siif jedhee abaaramaa ta'e miti re ati maal jechuudha abaaramaa miti ana abaaramaa osoo hin taane anaaf jedhee abaaramaa ta'e sababii kootiif cubbuu kootiif jechuudha namni irraa raafame abaaramaadha jedhama waan jedhu macaafni namichoo keessan kaatiin waan tokko qabadhoo qabatte yookaan keessa kaasoo jira waa'ee abaaramaa haasoo jira yookaan ergaa namarraa fidu dabarsaa abaaramaadha jenne macaafni maaliif jedhame iyyee jedhame moo jedhamne amma dura jedhame moo jedhamne maaliif jedhame bar maaliif jedhameen itti deebina sababni isaa boodarra itti deebi'ama maaliif jedhameen boodarra sababa maaliif jedhameen immoo akkamitti noolinaasuu taree qoy ila
Maaliif jedhame? Musaa walii haa galuu siin jedhe. Of dandeenya yeroo Abu Mu'aazol haasa'u dhuftee miti duudhan. Maaliif jedhamee hundeen akkamitti waliin haasofte? Duratti of dandeenya nu waliin haasa'u dhuftee miti. Sababa maaltu si gaafate amma abaaramaa ta'u namni mukaratti rarraafame abaaramaa akka ta'e macaafni dubbata. Yesuus ammoo mukaratti rarraafamuun abaaramaadhaa jedhamee dubbatamee jira. Macaafni kee ati waa'ee cubbamoo ta'uu isaatu mormaatiin jirta tokko jedhi. Macaafni immoo inumaa cubbamaa ta'uu isaa bira dabree abaaramaadha. Situ waan hin beekne himaa hartaati. Qoy na dhagahi. Ani kasiin jedhe naaf jedhee abaaramaadha. Waa tokko yeroo Ustaaz ibsaa dhiifa manaa godha gidduu keessan seenuu barbaade osoo hin taane Iyesuus Kiristoos nu warri Ortodoksii Protestaantiin waaqa hidhee hamanu kana isin biratti nabiyyiidhaami? Anaa miti ani istaandardii xiyyaanaa isaatiin jiru an kabajaan qabaaf Yesuusiif macaafatu abaaramaadha jedha malee. Yaa kanumaafan siin jedhaara isin biratti nabiyyiidhaami? Nabiyyi isin kabajudha miti? Hayyee keenyas waaqicha abaaramaa ta'u nabiyyiin isin kabajanu sanuma waaqa jedhaarra nabiyyicha abaaramaadha keessan keessatti. Maaliif anaa miti nabiyyi abaaramaa kabajuu isin? Isintu jechaa jira isintu abaaramaa jechaa jira naa miti. Tell me no. Wangeela jedhe malee wangeela keessan irraa haasa'u jira malee quraana miti. Quraana keessatti abaaramaan seexaana abaaramaan wangeela keessatti. Waan inni garagaraare tokkichumaa bar. Respected Hussein isa hojjetu fi mallasa hojii ibsa. Ustaaz akkana osoo hin taane. Islaaliif abbaa fiite wabii. Ayyee wangeela natti agarsiisa rakkoon qabu qoy. Listen me my brother. Ofii keessanii haasa'u malee nama naggeeffatu. Jidduu seentee qoy kaa'ate inni haafetanii anuun seenu. Naafetii boodaa isaa dhiisi. Wabii naafetii hojii haasa'u hin Nan fudhadha waa tokko na dhaggeeffadhu. Wangeela keessaa natti agarsiisa attaami. Abaaramaa ta'uu isaa kun macaafa keeti malee naa miti. Okay. Wangalichi eddee sanatti sirrii akka inni ta'e ni waa'ee sirrii ta'uuf dhabuusaa waan nagargaa qabu kana. Waa'ee sirrii ta'uu dhabuusaa amma isaatiin jiru. Jedhee moo hin jenne abaaramaadha. Wangalichi bakka sanatti sirrii ta'uu isaanii fudhatta miti. Ati ni amantamoo namantu ati amannaan gaadha amanuuf amanuu dhabuu kana siin galchoo. Gaafiidhaan namaa deebistuu ati amantaa miti. Macaafni ati amantuu. Gaafachuu malee maaf gaafatamuun barbaannee sin kan kun gaafii kanatti. Yeroo takka ani macaafni kuni guutumti isaatu sirrii miti jedheetiin amana akka ibsaatti tole. Guutuun isaa sirrii miti jettee yoo fudhatte. Guutuun isaa sirrii miti jettee yoo fudhatte eddee sanarraa maaf sirrii gootee nu gaafattare. Silaallatu makkana taanaan kanarraa gaafachuun. Na dhaggeeffadhu. Amma bakka kanaati ni amanta. Macaafni kun xiyya macaafa amanta. Macaafni asitti amantu. Bakki tokko sirrii ta'ee bakki tokko sirrii ta'ee. Na dhaggeeffadhu. Tola. Bakka tokko soo irraa dhaggeeffadhu. Tokko miti hayyee faallaa kanaa eebbifamaa kajoo fiti hayyee. Maal gurbama hojjeta? Salaama Kiristoos ibsaallaachi baazawee akkasiin jedhu. Fudhannaan guutuu isaa fudhatta. Oomis hayyee guutuu isaatiin waaqamee asirraa bakkata abaarama jaaman jedhu. Normaali. Tiif jedhee abaaramaa ta'e jedhamu hin jedhu Yesuus abaarama hin jedhu inni jedhamu hin jedhu baleessa. Wabii qoyme wabii dhiifama. Ana waliin haasaa tureemi. Maayikii qabadhu. Abu Muaz. Abeet. Ani ammaan tana macaafni kun qulqulluudha waa'ee qulqulluu miti waa'ee kanaa mata duree kanaa haasa'u jirra amma. Nuti waa'ee Kiristoos nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedha. Waaqayyotu isaaniif jedhee abaaramaa ta'e moo namatu isaaniif jedhee abaaramaa ta'e naa gaafadhu. Fitaddan. Mirgi olqixa yoo ta'e miutiin irratti hin qabina. Isin hin jenna. Gurbaan jidduu seenee bara ani jechuun isinitti hin dhiiseetiin baru. Mirgi olqixa yoo ta'e miutiin irratti hin qabina. Mirgi olqixa bitaa fi mirgilleen olqixa. Wabii waliin haasofnaa miutii qabadheen taa'e. No sanii miti. Okay waan jedhu. Wanni ammaa sa'u jirru kun mallasa Qur'aana moo wangeela? Neetworkiin keetillee bari ciccitaa dhufa. Neetworkiin keetiin na bira ciccitaa dhufa yaa jiran. Mallasa. Waan dhugaa jiru letti muudha malee mallasa. Jara neetworkiin isaa sirrii mi? Rooza neetworkiin isaa sirriidha? Waan hin barbaachisu jechuudha. Nama kitaabarra. Neetworkiin isaa miira ho'aa keessaa baame. Miira keessaa bishaan dhugaa boo ani bishaanii qaba. Bismillah. Hai. Rakkatina addunyaan balloodha. Amma maal jedhee mucaan citaa dhufa beektaa mallasa neetworkii jidduu qabee gallakkisa rukkutee waggaa jedhe warri ortodoksii. Ishi booda naasaa yeroo neetworkii sirraa yeroo neetworkii sirraa naasaa booda. Abshir. No problem. Wabi. Bakka ammaa sana baasimee biroo.
Akkasitti dubbifamaa wangeelli. Gurbaa kanarraa finnaa qoyee enu gurbaan kun wobiin kun ortodoksii moo pheenxee wobii roozaa qofsii kan hin hawwatime ortodoksii moo pheenxee isaa irraanfadde ortodoks maal ustaazosuu keessaan oliin haasoof nuun araanfattu sinimmoo ati yeroo pheenxeenii fi islaamni haasawu jidduun seeniin amantiin teessan takkaami wangeelli keessanis takkaami hin seenin miti ani ko an si jammar falmiidhuma kanayyuu hin jaalladhu ustaaz an amma ijoollee musliimaa gidduu taa'ee amantanus amanuu baattanus an kophaa kooti ijoollee musliimaa afurtuna bukkee jiran jara gidduu taa'een isiniin dubbachaa jiran na dhaggeeffadhaa yeroo tokko an wantan isiniin jedhu si jammar waa tokko yeroo riispeektiidhaan waliin dubbatame namnillee wal dhaggeeffata. Namni wal arrabse hin jiru waliin arrabsine wallaahi wal arrabsaa hin jiru. Waan jiru wal gaafanne malee. Yesuus abaaramaadha yeroo jedhu Yesuus Kiristoos inni nu jennee waamne amantaa musliimaa keessatti immoo nabiyyullaahi isaa ittanii nabiyyiidha. Nabiyyii qulqulluu kan seexaanin abaarin kan waaqayyoon hin abaarin ergama waaqayyoon inni quraanatti aman akka wangeelaa keetitti ati abaaramaadhaaf Yesuus. Sanammoo erga nabiyyi qulqulluudha achi keessatti ta'e bakka tokkotti immoo dhuftee abaaramaadha jechuun. Bar waan wangeela irra wabii kan koo wangeela keetirratti Yesuus abaaramaadha moo abaaramaa miti. Amma waa tokko siniif ibsuun ustaas gabaabumatti. Yesuus Kiristoos dhala namaa ibsii bu'eeyye. Abaaramuu miti. Tokkoffaa irratti ani wantan isinitti himu macaafni qulqulluu fi quraanni garagara akkamitti yoo jettanii quraanni suuraa keessatti lakkoofsa tokko yeroo jedhu lakkoofsa tokko irratti waan dubbatee fixeedhuma lakkoofsa lamatti darba. Macaafa qulqulluu immoo lakkoofsa tokko irratti dubbataadhuma lakkoofsa lamatti ce'a. Lakkoofsa sadiitti ce'a. Lakkoofsa afur irratti deemee xumuruu danda'a. Garaagarummaan macaafa qulqulluu fi quraanaa sanatti. Isini lakkoofsa tokko akkuma quraana keessatti jecha guutuu ibsu macaafa qulqulluu keessattis lakkoofsa tokko jecha guutuu akka ibsutti eddee inni negatiifatti dhaabu irratti fudhattanii eddee sana funaannattanii gaafii gootan. Macaafa qulqulluu keessaa ni gaafattu yoo ta'e fakkeenyaaf bakka itti Yesuus Kiristoos dhala namaatiif miti ofii isaatiif miti dhala namaatiif iyyuu fayyina akka inni ta'e bakka sana maaf dhuffidanii gaafatan keessaa filataa qofa bakka negatiifa qofa funaantanii. Kanaafuu negatiifaa jira jechuun wangeela keessa. Barsiisuu miti. Bitattee? Yaa fixadhifamuu itti qabadde. Okay. Wangeela keessatti seexaana abaaramaadha moo Yesuustu abaarama? Haasaa cufatte bakka adeema iyyeetiin. Roozii nagaan siif haa ta'u hin deebisu hanqasuma fixatee inni bara. Wantoonni nagaan waaqayyooti ishii haraa isaasiif haa ta'u bakka jirtanitti mata duree kana. Ofiin guddisaa nuyi. Ofiin guddisaa akkas ol keessa seenne bara manaa beetu. Ayyee welcome. Akkuma feeteen ol keessa seenne. Welbiit okay. Maal jettanii mata dureen keessan maal ture? Yesuus Kiristoos abaaramaadha moo abaaramaa mitiidha? Yesuus Kiristoos abaaramaa miti. Okay, anis akkasitti amana. Goobas. Wangeelli Yesuus Kiristoos abaaramaadha jedha. Fakkeenyaaf wangeelli keenya akka itti sirna ittiin dubbifamu qaba baajawee. Kanaaf immoo bakka itti abaaramaa. Okay, dubbisi maatu. Isin baasati bakka ragaadhaa wangeelli Yesuus abaaramaadha jedhu baasatiin hin dubbisnaan akkamittiin Yesuus abaaramaadha jedhu. Si gaafadha ragaa umaatu Yesuus Kiristoos siif jedhee cubbama abaaramaa ta'e moo hin taane? Yesuus Kiristoos cubbuu nurraa hiikuu dhufe malee abaaramaadha bakkitti jedhu jiru caafata qulqulluu keessatti. Keessa deebii namni mukarratti fannifamee eebbifamaadha moo abaaramaadha? Asa kami nattaasoftu ajamaa wangeela irraa baasaa nattaasaa maali kun? Gaafii afaanii eega deebistee hin beeku takkaa jedhe eega dura namni gaafii afaanii walii galee takkaa wal faallessee eegas ragatti deemaa beektu waan jedhe akka wangeelaatitti namni mukarratti rarraafamee fannifame hundi eebbifamaadha moo abaaramaadha? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos masqala ilaachin ነው ጉልበታችን ነው ብለን ነው የምናምነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ነው የተሰቀለው። በደሙ ዋጋ ነው የገዛው። ሙካ miti masqala namni fannoo irratti muka irratti rarraafamee fannifame san eebbifamaadha moo abaaramaadha?
أنا ما نقشوا أنا ويا يسوع كريستوس أنا ايغا سنجل تشي نبقى حديثك ما قلت ما قلت روزي ما يسوع قلت كريستوس أنا ما يدري لا دي لما كسيت تنبر سيغا فد اما فكينيا اتي مقانك اي نيغو سنجرا مقانك اي سدلتيو سنجران امريكا تكا ايثيوبيا allaqe سيغا فد نمني akka kakuu moofaatitti namni fannoo raffannifame hundinuu abaaramaadha moo nama eebbifame abaarama akkasmi amma gaafin kiyamaan sinitti fakkaate eenyu fannifame nama keessa namni hin fannifama moo maraatu qabe namni kan fannifama waan dura jechuun roozii maa saafitta waan jedhe namni mukarraf fannifamu nama eebbifame fannifamu nama maallu galchinu nu waa'ee waaqummaa haasofna malee waa'ee namummaa haasofna Yesus Kristos nama guutuudha waaqa guutuudha jennee roozii an kana siin hin jenne gaafii si gaafatan gaafii na gaafatte siif hin deebise ati islaama moo kiristaanuma naan jette maaltu islaamaa fi kiristaana nu galche amantii irraa soyinaa jechuun hin ta'u dura amantii kee beekee eenyummaa keessa beekee akkasitti deema waan jedhu akka wangeelaatitti wangeelli akka jedhu namnummaan hullum ሰው namuma fadhe haa ta'u hundisaatu namni fannoo irratti takka muka irratti fannifame hundinuu abaaramaadha jedha dhugamoo soba kan nama maallu galcheen waa'ee Yesuus kana biliyooni beeka biliyoon namaan hin galchine wangeelaan haasa'u jira kan namaati haasoftu waa'ee waaqa haasoftu isa giraan aggaafee naan galuu ana dafee okay waan siin jedhu ayyee afaan oromoon si gaafadha Yesus Kristos abaaramaa ta'e montaane siif jedhe Yesus Kristos anaaf jedhee abaarameera kanaafuu Yesus abaaramaadhaami Yesus Kristos anaaf jedhee cubbuu biyya lafaa nurraa dhiqeera kana siin gaafanne beeke kanaaf cubbuu kan siif jedhee Yesus Kristos cubbamaa ta'eemi anaaf jedhee eeyyen aangoo cubbamaadhaam Yesus okay cubbama kanaafuu miti cubbamaadhaan jennee sharraba eenyuuf jedhee cubbamaa ta'e ara cubbuun irraa hiikuu dhufee cubbuun irraa hiikuu wangeela baasime ati wangeela ni qabda wangeela baasime viidiyoon baasi wangeela bakkeen jira kaani akkamitti wangeela baasare bakkeen jira isin naa baasa isintu taa'ee jira bakkee yaa maali bakkeen alamu laakdaati yes alan jira maal goota alaa maqaa Yesuusin ala jirta maquma Yesuus yoo hammamaa seentees maqaa Yesuus jetta adiise akkana jedhin ana hundaa'u waan jedhe amma gaafii lamaan kanarratti namni deebisu yaa jedhana namni mukarratti fannifame Yesuus fannifame moo hin fannifamne okay Rosa Yesuus Kristos badamuu gastoonal dhiigaan nu bitateera dhiiga isaa nulaaseeti dhiigaan jedhe Yesuus fannoo irratti fannifame moo hin fannifamne masqalii irratti nuuf jedhee fannifameera fannifame kanaaf namni fannifame abaaramaadha moo nama eebbifama itti bilbilan gartee ba'i Yesuus sim alaa gali jaaniin amma kan koo sirraa eebumu azamma hin dhagaama xiqqoo amma sirriidha yaa walii galuu wayya waan gaafatanii moo wayya malee waan biraa mun gaariileen ta'u dhuga sirriidha waan gaafii ta'u gaafii gaafachuun waa sirra jiru abaaramaa ta'e kan jedhu fakkeenyaa fi namni fannoo irratti ba'u hunduu abaaramaa akka jiru macaafumatti dubbata isa irratti mee waan tokko ibsoo isii kennuun barbaade fakkeenyaaf amma warra abaarama waliif fannifame ni fudhatta jechuun okay san eega fudhatte nafi tachiisi ka kabiraa dabartee eega waliigalle eega namni wangeelli akkas jedhaa miti wangeelli dhugaadha moo dhugaa miti mallasaa koo wangeelli dhugaadha hunduu dhugaadha waan wangeelli keessa soba kaji soomni jiru okay namni mukarra fannifame abaaramaadhaami wangeelatu jedha namuma feete haa taatu Yesuus fannifame moo hin fannifamne Yesuus fannifameera amma okay waliigaluu qabna asirraa yoo waliigallee deemuu gaarii yoo asuma zozzorreen ta'u wangeela keetuun namni mukarratti fannifame abaaramaadha jedha ibsaasii guddisaa qaba sirraa fudhadheera qoy siin jedhe bar nama waaqayyo qoy gurbaa kana guddisaame okay waan jedhu namni mukarratti rarraafame waaqayyo duratti abaaramaadha jedhami mee baragaa san banime mee suma gattaasofna raguma sanol la hawla wala quwwata illa billah
Ani gaxoo fi mee keessa deebisan. Waaqayyo duratti abaaramaadha akka jedhu ragaa sun ol dubaasime. Ooyi kunooti. Yaa kan waa yaadu fi haasa'u hin ta'u. Kunooti. Eenyu baabani. Argamu jira ustaada takkana guddisaa qabatichi. Qooyi si guddisaa qooyi. Addattiin si guddisaa. Qooyi akkasuma naafsi. Okay. Ani gara san ilaalaan jiru dhiifama ishee sirriidha. Namni muka irratti rarraafame Waaqayyo duratti abaaramaadha. Biyya Waaqayyo gooftaan kee akka dhaaltuuf siif kennu hin xureessin jedha. Okay. Mee yaadi maalii ibsa asirratti mee? Okay, waan fayyada jiru. In general namnummaan gartee mukarratti fannifame hundi abaaramaadha jechuudha. Miti? Miti? Namni sirriidha. Sirriidha. Yesuus fannoo irratti mukarra rarraafame moo rarraafamne? Namni hunduun beekalee maana gaafatta nan jedhin fannifame jedhi gaa jechuun gaafii nan deebisin namni mukarratti rarraafame Waaqayyo duratti abaaramaadha. Tole Yesuus Kiristoos fannoo irratti namaaf jecha abaaramaa ta'e. Dhaggeeffadhu kaa. Okay, waan fedhe haa ta'u abaarsa Waaqayyo duratti akka qabuun si mirkaneessa. Waan siin jedhe namni fannoo irratti rarraafame Waaqayyo duratti eebbifamaadha moo abaaramaadha jedhe keessa deebii 23 ka agartu kun. Dubbila waan macaafa irraa argitee dubbisaa jirtu nan gaafatini. Siin gaafadha hanqa naa deebistu yookaan hojii naa soitu dhugaa rabbi kanaafi nan si hojii haasa'uu hin dandeenye waan jiru yes jedhi naa deebise. Waan ijaan argitu akkamitti na gaafatta re'aan irra konfarmi si goosisuuf akka ati gartee itti gaddeebite eeyyee jettu matoo bamatoo irra deebeen si gaafadha namni mukarratti rarraafame Waaqayyo duratti abaaramaadha moo eebbifama? Abaaramaadha macaafatu dubbata. Thank you. Naa deebis. Yesuus Kiristoos mukarratti rarraafame moo hin rarraafamne? Rarraafame. Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti abaaramaadha moo abaaramaa miti? Yesuus Waaqa duratti abaaramaa miti. Wangeelli kan kee kijibaa? Wangeelli dhugaadha. Yesuus dhugaa. Hold on. Ittuma si deebi'an qaati fudhattu namni jedhe anyone namuma jechuun dhaggeeffa Yesuus Kiristoos waaqummaan fannifame moo namummaan fannifame? Ofumaan haasaan jedhin. Gaafin si gaafa jira bara haasa'u miti bar gaafin si gaafa waliin haasofne ta'e. Gurbaa si wajjin haasa'u jiru nama mee eenyu kan biraan hojii haasa'u jiru namni hojii haasa'u jiru hin jiru. Kan koot dhaggeeffadhu. Ofumaan haasa'achaa hartaa gama. Gaafin si gaafa dhee ijoo finna wangeelli kan kee namni mukarratti rarraafame eebbifama moo abaaramaa jennaan abaaramaadha naan jette fudhadhe. Yesuus Kiristoos fannifame rarraafame moo rarraafamne naan rarraafame naan jette. Kanaafuu Yesuusis abaaramaadhaa mi fadu namni haa godhu. Kanaaf Yesuus Kiristoosis akkuma nama mukarra fannifame abaaramaa san inninis mukarra rarraafame Waaqayyo duratti abaaramaadhaa mi? Murtii situ kenna. Ani kenne ati kenna wangeela keeti. Murtii situ kenna. Siin gaafachuu jira goobasi ana akka nu jira miti hin jenne. Waan siin jedhe please secondii takka daqiiqaa takka achisi hojii reebuun fadhu. Yoo kana deebistee waliigalee hin fudhadhu takkaa jedhi wangeelli kan kee namni mukarratti rarraafame mukarratti fannifame abaaramaadha Waaqayyo dura jedha. Yesuus Kiristoos mukarratti rarraafame fannifame Waaqayyo duratti abaaramaadhaa miti. Fixattee mi na dhaggeeffadhush. Yoo wal dhageenya ta'e na dhaggeeffadhu yookaan maal godhaa? Gaafii afaanin si gaafadhe ragaa sin gaafanne ragaa naaf idiyoon sin jedhe takka ibsituu sin jedhe malee. Yesuus fi namni kun garagara gabaabatti Yesuus fi namoonni nuyi fi Yesuus garagara. Waliin qabatu. Yesuus fi kan garagara Yesuus jedhe namnummaan jedhe namnummaan anyone jedhe goobasii kiyya mallas. Oromuma ta'ee jechuun Oromoo ta'ee abaluun yoo akkana godhe akkana jechuun nama he apply nama uumama hunda jechuun namuma ta'ee ilma namaa ta'ee jedha. Yesuus fi namni akka gargar ta'e nama foon nama cubbamaa uffatee dhufa jedhe inni warroota abaaramaadha immoo kanan akka gargar ta'e lafa kaa'a. Yesuus sababii abaaramaa jedhameef yoo si ibse sababii warra abaarsanii qabamoo fuula Waaqayyoo duratti si jedhe gurbaa. Abaaramaa miti. Fuula Waaqayyoo duratti abaaramaadha moo abaaramaa miti? Abaaramaa miti. Kanaafuu Yesuus kan akka jedhu hin barreeffamne. Okay boqonnaan kun namni mukarratti rarraafame abaaramaadha akka jedhu hin barreeffamne jiru. Namni mukarratti rarraafame abaaramaadha moo abaaramaa miti?
namni fi Yesuus garagara. Yesuus okay. Yesuus waaqaa Yesuus jibbuu namaatiif jecha nama ta'e malee nama akka namaatti nama dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos namummaan fannifame moo akkuma namaaf fannifame moo akka waaqaaf fannifame? Gaafidha? Gaafiidha yaa deebisaa miti. Yesuus kan fannifame waaqummaa isaa osoo hin taane foon inni uffate santu fannifame. Akkasiin hin jenne foon lafee lafa dhiisanii foon irraa muranii fannisan moo namuma guutu fannisan? Maal jechuu jiran? Lafee foon gargar hin bahu. Nama guutu fannisan moo nama irruu fannisan? Nama guutuu fannisan. Goobas okay goobas naa deebiste. Nama san keessa kan ture. Goobas. Jechi garuu na dhaggeeffadhu. Namaaf fannifame moo waaqaaf fannifame? Macaafa irraa akkamitti dubbiftame? Gurbaa naa deebisi. Don't waste my time. Gara Jesus hin dabara kana booda. Namaaf fannifame moo waaqaaf fannifame fannoo irratti rarraafame? Ayyeesh na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffatta ta'e siin deebisa. Nageetti. Na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffatta. Jesus nagaan siif haa ta'u. Waan akkanaa isaa wajjin fixan. Ummataaf ni galaa qiliin hanqasumatti of galche. Nagaan isin illee ta'u nagaadha. Yoo gaafii gaafatan gaafii deebisu namatti as deebisu dhuga moo soba yoo jedhan sobaa takkaa dhuga. Welcome manaa dhufu jirtu. Nagaa galata isaa jirra akkamisi? Nagaa jiraatte. Ortodoksii moo pheenxeesa? Pheenxe. Ortodoksii barbaadaa jira. Ortodoksii wayyaa beektaa pheenxeerra. Isaan barbaadde. Ati uumaa isaan dhabnu bakka maasuma bakka buusna. Keessa deebii kana dubbisteeti? Dubbiseera. Namni mukarratti fannifame abaaramaadha jedha dhuga moo soba? Dhugaadha malee jira. Okay. Oromoo mukarra fannifamte hin jirtu? Oromoon minigaa seerri sun kan kenname seera koo kan dubbatu. Namni jedhee bara. Kanatti namni jedhee. Museedhaaf kenname seerri kuni Museen gaafa kennu saba Israa'eliif qofaaf ture miti ree. Keessatti sabni filatamaan suni. Okay. Saba biraan laallatumi? Saba biraa inni laallatumi sun yeroo sanatti jechuudha. Isinis hin laallatumi? Isinin hin laallatu? Isinin bana kiristaana ammaa kan hin laallata? Amma namni mukarratti fannifame abaaramaamni seera Musee sana qofa seera kan kennu. Eessatti akkas jedhe? Eenyu akkas jedhe? Okay. Yesuus Kiristoos mukarra fannifame rarraafamne. Bu'uura amantii kiristaanaa miti kun immoo maal gaaffii maalii qaba? Okay, namni mukarratti rarraafame akka wangeela keetiitti abaaramaadha moo eebbifama? Abaaramaadha jedhamti ree kutaan tamma dubbisne suni keessa deebisa. Kanaafuu Yesuusis waan rarraafameef namaaf fannifame inninis waaqaa miti abaaramaadha miti waaqayyo duratti inninis. Fannifamuu isaatii waaqayyoon duratti abaaramaa ta'eera. Walii galle. Gobas. Waaqayyo abaarama kanaafuu nama abaaramaadha mi Yesuus? Namummaa isaatiin foon isaatiin abaaramaa ta'e cubbuu addunyaa kana guutuu baate. Gobas. Okay. Seyxaanni wangeela keessatti abaaramaadha moo eebbifamaadha? Seexanni ilmaan abaarsaati. Ofuma isaaniitii ilmaan abaarsaati. Isaan abaarsuma malee. Tun seexanni bakka wanti waaqayyoon faallaa waaqayyo jiru guutummaan silumayyuu abaarsa. Kanaafuu Yesuusis namni cubbuu hojjete cubbuu hojjechuudhaan abaarsa. Maal? Yesuus Kiristoosis abaarama tuuta seexaanaa keessaa jechuudha. Abaaramaa kan inni jedhameef ikkoo silumayyuu cubbuun waan irra jiruufi cubbuu namootaa sana ofirratti kee fudhate gaafa jennu. No, wangeellee marra kaa'e haa ta'u fadoo haa fudhatu kan hin jedhini abaara eenyutu abaare Yesuus Kiristoosiin? Sababa cubbuu namootaa ofirratti baateef. Eenyu abaareen jedhe? Abaaramaa ta'e. Waaqayyo abbaa duratti abaaramaa ta'e. Okay, namni abaaramaan jireenya bara baraa galamoo si'ool ibiddatti gala? Namni abaaramaan si'oolitti gala.
Kanaafuu Yesuus Kiristoos abaaramaadhaa si'oolitti galaami. Si'oolitti gabbu'ee deebi'e koo guyyaa sadii fi Galamuun galuu jedhe abaaramaan namni abaarsa qabu. Galee ba'e malee galee ba'e xumurameera kun. Galee ba'e abboo. Ibidda galee Yesuus si'ooliin galee jechuun Yesuus warra si'ooliitiimi warra ibiddaatiimi Yesuus. Eeyyee kan kun ikkoo bu'uura amantii kiristaanaati. Kana beekuu qabda turte mala. No, si'oolitti namni kan galu gaafa guyyaa murtiiti moo gaafa firdii sani moo arra gala si'oolitti namni. Namni ganaa guyyaa murtii kaa'amee jira namootaaf. Akkasi. Gariin gara jannataa gariin gara azaaba gara ibiddaa deemu guyyaa arraan guyyaa firdii isa dhumaa sanii miti the day of judgment gaafa jedhan sanii miti. Akka kana garuu jedhin Kiristoosii kana jechuun namni bakki inni erga du'e booddee lafi inni dhaqe hin beekamu jechuu miti. Namni du'e tokko amma hojiin isaa xumurameera. Kana booddee wanti isa murteessu tokko hin jiru. Xumurame beekee hojiin isaa dhaabbatte arra gaafa boqotte ati gara jireenya bara baraa deemtamoo gara ibiddaati. Gana murtiin kaafamtee the day of the resurrection kaafamee uumamni hundi bineensi lubbuu qabeeyyiin hundi firdiidhaaf fuula waaqayyoo dhaabbattee badii fi gaariin isaa herreegamtee jireenya bara baraa takka ibidda galaami. No, kana quraana jira malee wangeelli macaafni qulqulluun hin jedhu. Sababiin isaa guyyaan firdiidha. Guyyaa waaqayyo dura dhaabbatee homtinu waaqayyoon murteessu. Boolla qabrii san keessatti immoo guyyaa uumamni hundi fuula waaqayyoo dhufe. Amanuu keenya qofaan warri kiristaanotaa Kiristoositti amanuu qofaan jireenya bara baraa qabna nuyi. Afaan Oromoo si galuutti hin jiru. Afaan Oromoo si gaafachuu jira. Guyyaan firdiidha nama hundaafuu adda addatti immoo guyyaa firdii kan jedhamu kan uumamni hundi fuula waaqayyoo dhufu. Ragaan sii kannani. Guyyaan suni guyyaa namoonni hundi wal duukaa bakka tokkotti dadhuudha. Garuu naan jedhin deebisi. Guyyaan firdiidha guyyumaatti boqottee waaqayyo firdii sii godhee takka ibidda si galchee takka jireenya bara baraa si galchamoo Yesuusis Abrahaamis Musees uumamni hundi Aadamirraa iddoo tokkotti fuula waaqayyoo gaafa dhufu guyyaa firdii guyyaa sani. Guyyaa firdii inni guddichi kan jedhu jira macaafa qulqulluun. Guyyaan jira afaan Oromoo naa deebisi guyyaan firdii guyyaan jedhamu. Deebisaan jiroo as maal taate? Deebisaan jirtu. Guyyaan firdii kan naa deebisi. Guyyaan firdiidha. Guyyaa ati boqotte moo guyyaa kan asiin dura boqote hiddi dhaloota hundi maatiin te harmeen hiddi dhaloota akkoon te abbaa bileen kee hundi kaafamee kan du'e warri du'e kaafamee kaanis gara waan itti ol fuudhamee firdiidhaaf fuula waaqayyoo dhufee murteeffamu moo guyyuma boqotte irraa firdiin siin murteeffamti. Dadhabee kanaa achi sin gaafa. Guyyaan firdii anaanuna rakkiste maani. Davis. Davis ya Habibi. Ya Wibni ya Habibi. Ya ayyuhal kafirun. Ani kan akkaataa amantiin kiristaanaa jedhutti sitti maan jira ati immoo gara biraa kan ani amantii islaamaa sin gaafanne ni irraanfattee gaafii kiyya gaafiin kiyya guyyaan firdii kan jedhamu guyyuma ati boqotte guyyaa firdii waaqayyoo fuula firdii waaqayyoo dhaabbattee boolla qabri sanduuqa keessan keessa gara ibiddaa gara jannataa isin galchammoo guyyaa firdii gana Yesuusii wajjinis uumamni hundi fuula waaqayyoo abbaa dhufee guyyaa san si murteeffamti gaarii fi hamtuun kan kee. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti waa'ee namicha sooressa sanaatii fi Alaazaariin ati dubbifteetta beetta. Inni tokko mootummaa waaqayyoo keessa jiraadha. Inni tokko immoo ammayyuu lafa jiraadha. Kanaafuu jarri kun kanaan dura kanaan dura keessa jiru jechuudha. Biliyoon akkami gaafadha jiran arriin abbaase gurbaani. Amma ati akka amantii keetiitti sirraadhi isaa an sirraadhi an kana sirraadhi isaa kuni waan guddoo firdi qiyaamaa maal beekanii miti isinuu qiyaamaa keessa wal caaluu isaa ilaaleetu mootummaa waaqayyootti galtaadhamni sirraadhiise kana sirraadhiise waan jedhe waan jedhu namni waaqayyoon arge wayi jira miti jira moo hin jiru
eeyyee argineera. Argite? Ajaa'iba! Ani qaqqabeen argine namoonni qaqqabanii arganii yeroo waggaa 2000 dura. Abboo Waaqayyoon namni argu jira hin siin jedhe eeni jira hin jiru naan jedhe takka. Eeyyee namoonni arganiiruun siin jedhe Waaqayyo. Okay, eenyutu Waaqayyoon arge? Phexros fa'aa Yohaannis fa'aan turaniiru isaan namooti immoo miiliyoonaan lakkaa'amu maqaa isaanii hin beeku. Namni Waaqayyoon arge hin jiru jedha wangeelli. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon hin mul'atu jedha. Garuu edha achumatti gajjallaa isaatti maal jedha? La ilaha illallah. Abboo dubbiin Yesuusii fi kan fudhadhamu qaba Phexros. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon namni yeroo inni dubbatus arge hin jiru bifa isaas arge hin jiru. Gartee sagalee isaallee namni dhagee hin jiru jedha dhugama soba. Jedhee ka'eetu namni Waaqayyoon arge hin jiru. Jedhee ka'ee garuu maal jedha sagalee Waaqayyoon? Yesuus Kiristoos Waaqayyoon hin argitan jedhe moo hin argitan jedhe? Wallaahi uummata kana. Amma Yesuus dhufee dhalootutti namni tokko iyyuu hin argine. Garuu Yesuusuma Kiristoos ergasii akka isaan argan dubbate. Akkasiin hin jenne. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon hin mul'ata jedhe moo hin mul'atu jedhe? Lachuu jedheera, lachuu jedheera. Kanaaf kijibaadha jechuudha. Maal jechuu jedhana? Kijiba miti. Kijiba miti na dhaggeeffadhu sababii isaan sitti. Yesuus Kiristoos. Maaliif jedhee naan. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Abu Munaas maaliif jedhi sababa jechuudha. Abbaadee tartiiba wayii lakkaa'an jirru nuyi. Waa'ee amantii irratti haasa'arra waan ta'eef maaliif jedhe jira wanta jedheef qaba Yesuus. Waan qabaas hin jenne. Yesuus Waaqayyoon isaa dubbatu bifa isaatis argitan moo hin argine jedhe. Hin argines jedheera argitaniittus jedheera. Qoy. Wallahi kijiba wala nama kijiba jechuudha Yesuus nama kijiba. Yohaannis Gidduutti dalaa guddaa dalaa yoo asiif hin Maal jetta Yohaannis 5:37. Qoy. Yohaannis makana hunaati dhufe. Wallahi ajaa'ib. Wallahi umma. Peenteen gaafa na bira dhufte wangeelan fudhattu bar. Okay, hunaati. 5:37. Akkana jedhama maqaa eenyuutiin hin dubbisa dhiiroo. Maqaa Mu'aaz kana naa ta'u. Okay. 5:37. Inni ana erge. Dhageessaa Jesus kottu. Isa deemee naa dubbisa. Mu'aaz assalaamu alaikum. Taap godha jiran dhibba afur jiru manni yaa mushkila kabiir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جرتو. نجاك عبد فياده. متى أبلينا باشا خن خيس والله بر. هدو بتارا ولكم صدق ربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. تانا دي ستياس ويتاتوني بر. ما جنكت. فرا فانو مرموت بين جري لما نكون شيخا. والله بيخن. أفانو مرموت. أمتا كنا أدي الدومين إثيوبيا مليار دبا في مال دولك نولك كويتشو نور رابا ساجرا خلامان. تات. بسونا قلچا بنين سخيسة تعلق كاوني. أو تنا موزا هل أنا عامي جرابر بل هم أدلوا جرابر بنين صوت بسونا. والله أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون جرابر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب جدين نسني أليم. إيه والله. أما كيف دامي جران؟ إيه نرجتاني سنرجتاني زريعة. ما الجتشو؟ واقع يوخمي خنركني خنرجني خمي. يا هذا أمة قوم مجنون ربي ولك أبي. بسم الله. يا في كم نشيكا. Akkuma galleetti yoo sii galuu baate Dhugaa qoy. Amma dubbisa qoy jisa dhugaa qoy qoy naus. Amma sii dubbisa boqonnaan sii dubbisu jira. Banee qoy ka keessan deemin mee sii dubbisa akkana jedha. Yesuus Kiristoos ni kijibame dhugaa dubbatee waliin laalla. Yesuus Waaqayyo ni mul'ata Yesuus ni mul'ata hin mul'atu hin laallayye. Okay akkana jedha Yesuus Kiristoos. Akkana jedha 37 Yohaannis 5:37. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaa anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takka dhageenye bifa isaas argitanii hin beektan jedhe. Ammaas keessa deema laal. Keessa deema akka homoo goona jiran. Aboo ol deebi maqaa gooftaa hin duuneetiin. Dhugaa nagaan siif haa ta'u.
Magaan siniifatu sheeka amma lagaafi ani amma gaafii guddaan qaba. Guddaa meeqa wayii xiqqaa gaafii kana namni deebisu deebi'ee gurbaan eeyyee qoy. Deebi'ee kam godhare? Data na fitu kana hin guuttadhe jedhi gidduutti malee waan biraan. Okay deebitee? Deebi'eem. Okay Yohaannis 5:37 dubbistee? Maal jedha nu dubbisi? Eessa deemtee dhufteeti? Dataan guuttadhe bilbila koo fixaara. Natti nim ture. Okay dhiifama. Hayyee inni ana erge jedhe. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa beera isin otuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye jedhe. Namni sagalee Waaqayyoo dhageenye jira? Hin jiru. Dhagaa'uun hin danda'ama sagalee Waaqayyoo? Danda'ameera. Irraan sii deebi'a. Hin jiru naan jedha. Yesuus Kiristoos namni sagalee isaa dhageen jiru hin jenne? Yesuus kan inni jechaa jiru waa'ee ofii isaati beeksisaa jiru abbummaas. Waa'ee Waaqayyo isa tokkicha sabni Israa'el duraan beekuu sana warra Yihuudootaatti dubbataa jira. Warra Yihuudootaatti dubbata. Yesuus yeroo barsiisu jiru kana Waaqayyoon sagalee isaanii dhageessan jedheen moo hin dhageessan jedheen? Hin dhageessan hin jenne hin dhageenye isa duraan himaa isa waan duraan. Eega Yesuus addunyaarra deeme dhagaammoo achi dura dhagaanii turan. Yeroo Yesuus addunyaarra jiru dhagaan. Yeroo Yesuus addunyaarra jiru dhagaan. Eenyu dhagee? Namni Yesuus Kiristoosiin amane guutummaan sagalee isaa kan dhagee guutummaan Waaqayyoo. Fidi sagalee Waaqayyoo dhagee sagalee Waaqayyoo ni dhagaamtii kan jedhu fidi. Fidi dubbii yeroo inni dubbatu ni dhagee. Namni ana arge. Fidi. Yohaannis boqonnaa 14 irratti yeroo bartoonni Filiippiyoos waan hin gaanu abbaan nu agarsiise jedhanii gaafatanii atamma ammaa ana nagarreedha. No, argu sin dhage sanis siifide tanaa siifin deebi'a wangeela keessa takka jedhu namni Waaqayyoon argee ana argee jiraachuu hin danda'u hin du'aa hin boqota jedhe namni Waaqayyoon arguu hin danda'u kijiba hin danda'amu. Kana akka dhuusamoo Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 nu dubbisi. Waan sin jedhe Qolaasiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa. Seera boqola dubbii Museetiif dubbii Yesuusin sitti himane waan Phaawulos natti himtaati. Phaawulos waluun laallatu barattoota Yesuusin faallaa Yesuus deema. Waan sin jedhe seera ba'uu 33 keessatti namni anaan fuula koo arge jiraachuu hin danda'u hin boqotaa jedhe hin du'a jedhe dhugamoo soba. Isa dubbii Yesuus ta'uu akkamitti amante wangeelarraa inni Yesuus dubbate. Museen Waaqayyoon arge. Asitti walii gallaqa. Na dhaggeeffatu kaa dura. Museen Waaqayyoon arge. Wangeela adda baasaarta. Kan Phaawulos barreesse fudhadhu kan Yohaannis barreesse monan fudhadhaa. Dabdaabee inni barreesse fudhadhu barnoota Yesuusii miti. Ofii isaatii barreesse Filiippiyoos 19 irratti Filiippiyoos ofiifiin barreesse jedha kitaaba kan harka kootiin ofii barreesse jedha. Isa sana maaliif fudhatte jedhe isa sana wangeelli injiiliin hin jijjiirame jettanii dubbiin Yesuus hayyee dubbiin Yesuus akka jedhu Yesuus dubbiin an dubbadhu kun kan kooti kan isan ergeeti jedha kan abbaa isa ergeeti Yesuus ergama Waaqayyo isa erge Phaawulos Waaqatu erge sababii jedheef qaba Yesuus Kiristoos sanas sababii jedhan galchin an sababii sin jenne dubbiin Yesuus barsiisu dubbii Waaqarraa dhagee barsiisu moo ofirraa barsiisu. Sababan barbaaddu taanaan immoo maal gootare ani abbaan tokko jedhe inni abbaa isaa barnoonni dubbiin Yesuus na dhaggeeffadhu innumtu abbaa isaa wajjin tokko waan sin jedhe na dhaggeeffadhu dubbiin Yesuus barsiisu Waaqarraa dhagee barsiisa moo namarraa dhagee barsiisa. Ofii isaa barsiisa inni abbaan tokko jedhe nama si cinaa taasisan ikkanni meen nama si cinaa taasisan ikkanni firraa kanni dabarsi. Maali qoyin dabarsi. Isatti illee kennu abbummaas qoyin garagaagee maaliiti miidhagi. Aboo taragaggeen sitti haasa'u jira waan sin jedhe dubbiin Yesuus barsiisu kun ofii isaarraa fuudhee barsiisa moo Waaqayyoorraa dhagee barsiisa. Ofii isaarraan barsiisu. Eenyurraa dhagee barsiisa.
waaqarraa Gobas. Yesus Kristos dubbate. Pauloso eenyurraa dhagee barsiisa. Yesuus irraa dhagee. Yesus irraayi? Eeyyee. Fidi Yesus irraa dhageetiin barsiisa kan jedhu. Isa Yesus irraa dhagee. Yesusiif inni isa wal harkan. Yesuus tutti mul'ate ofii isaatii utuu deemuu Yesuus. Eenyu ragaa beef. Yesus Kristos kana jedhu. Ani gartee dhugaa boon kan kon fudhatamu jedhe. Tokkicha abbaa isa dhugaa naa ba'u jira jedha Wangeeluma Yohaannis kana keessatti. Eenyu ragaa beef Bartoota Yesuus barsiisee dhugaa ba'eef isaa immoo. Eessatti Yesuusii fi Phaawulos wal beekanii? Bartoota Yesuusii Phaawulostu wal beeka. Yesuusii fi Phaawulos wal beekanii? Bartoota Yesuusii fi Phaawulostu wal beeka. Phaawulosii fi Yesuus wal beekanii? Abumuwaas. Yesuusii akka waa'ee isaa lallabaniif bartoota isaa bakka buufatee waan siin jedhe afaan Oromooti. Yesuusii fi Phaawulos wal beeku? Eeyyee wal beeku, hafuuraan wal beeku isaan. Barattoonni Yesuus kallattiin wal beeka, qaamaan wal beekaami? Eeyyee. Phaawulos wal hin beekumi, Yesuusii wal argee hin beekumi? Argee beeka, hafuuraan argee beeka waaqayyo wal arganiiru. Aboo kallattiidhaan amma kallattii jechuunii fi alkallattiin sii galtiimi? Amma yaadi kee naa galaa jira. Kallattii fi waan sii galuuf keessan seeniin san siin gaafanne. Yesuus Kiristoos fi Yesuusii fi Phaawulos kallattii kana wal arganii akka barattoota Yesuus 12tti. Fuulaa fuulatti moo? Qaamaan. Qaamaan. Isa hin beeku isa garuu wal arguu isaanii. Hin beeku jedhanii wal arganii? Hin beeku. Maaliif beektaa yeroo barattu wal fakkaataa keessa turaniiru wal arganiiru ta'ee dhiise ta'e hin beeku garuus. Barattoonni Yesuus, okay, Phaawulos warra barattoota Yahudaa irraa immoo inni warra Roomaati. Phaawulos? Yihuudiidhaan. Yihuudiidha Phaawulos. Warra Itaaliitii miti? Lammummaa Roomaa qaba garuu inni Yihuudii isa beekamaa. Maaliin lammummaadha? Maaliin lammummaadha? Ajaa'iba. Lammummaa yeroo sana karaa barbaaddeen argatta. Abbaan kee abbaa waraana Roomaati. Dhaggeeffadhu. Maatiin kee waraana Roomaa tajaajilanii taanaan. Waan siin jedhe lammummaa jechuun biyya sanii dhalattee afaan biyya sanii dubbachuu. Phaawulos eessa dhalate? No akkas miti abbuumaas. Roomaa kan fudhataa turan warri Yihuudii mataan isaanii fudhataa turan. Akkaataa isaan ittiin fudhatan immoo loltoonni isaanii yoo Roomaadhaaf loltuu ta'an. Phaawulos yeroo Yesuus Kiristoos barattoota isaa barsiisu ture eessa ture inni? Mana amantaa warra Yihuudotaa keessa ture. Achi jalatti barataa ture. Eessa biyyi san? Mana amantaa warra Yihuudotaa keessa. Isaan siin jedhe? Lafa isaa maalitti hin beekaree mana amantaa Yihuudootaatiif. Inni warra Itaaliiti. Phaawulos warra Itaaliiti warra Roomaati. Ofumaaf gaalattii fi waan kana hunda karaa kana wal bulchaasisu hunda ofii dubbachaa. Ragaan sii baasa kunoo Yihuudii ta'uu isaatiin macaafa qulqulluu irraa ragaa sii baasa. Ofii jedha barsan ofiif jedha akkasuma ofii jedha gartee akka gartee inni saba biraa ta'e illee ofumaaf hunda dubbata malee Yesuus dubbate waa'uma Phaawulos jedhee guyyaa tokko dubbatee hin beeku Yesuus. Arroomaa irraan dhaladhe jedheeta guyyaa tokko naasomne Yihuudii irraa akka dhalate garuu Phaawulos haasa'eera buumuwaas. Namtichi kun ofumaaf jedhaan sin jedhe kun Phaawulos ofuma isaatiif barreessa ofuma isaatiif dubbata dabdabbe. Kitaaba 13 barreesse. Waldaa ijaarame warra bartoota wajjin barsiisaa jiru barreesse dabdaabbeen barreeffame guutummaan callee kan barreeffame tokko. Kitaaba 13 kana meessi. Kitaaba kana eenyu barreesse? Qoisi dubbisa. Okay, si dubbisa. Kitaaba kana hunda sagalee macaafoota. Kitaaba sana barreesse waldaa kudha. Dhaggeeffadhu. Rooma kitaaba ergaa Rooma eenyu barreesse ergaa warra Roomeetitti. Phaawulostu barreesse. Eenyutti barreesse jedheen? Kutaa kana beeku fuuldura isaatti. Ofiif barreessa kana dabdaabbee. Ergaa warra Qorontosoo eenyu barreesse jedheen? Isa barreesse waldaa warra Qorontosii barreesse. Eenyu barreesse jedheen Qorontositti? Barreessuu guutummaa koo hafuura qulqulluudhaani. Ofumaaf barreesse. Ammas kanaatu bira. Waaqayyootti kenne. Qorontos dura qonna. Ergaa warra Gaalattiyaas. Gaalattiyaasitti eenyu barreesse jedheen eenyu isaa ajaje?
Cira isaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffame barreesse. Aboosan siin hin jenne ofuura ifumaa baasaa. Eenyutu isa ajaje? Qaamni isa ergate eenyu isa erge? Kitaaba kamiin ergame? Yesuus Kiristoos jalqabumaa kaasee kan ergate Yesuus Kiristoos. Wallahi ajaa'ib. Okay, warra Efesoon, ergaa warra Efesoon, ergaa warra Efesoon, ergaa warra Filippisiyoos, ergaa warra Qoloosees, ergaa warra Tasaloniqee, tokkoffaa lammaffaa Ximooxiyoos, Tiitoos, Filimiyoon, ergaa gartee Ibroota, ergaa akkasumatti illee maal jettaniin Phexros isa duraa isa lammaffaa, Yohaannis isa duraa lammaffaa sadaffaa kana hunda ofumaaf dabdaabbe. Yohaannis barreesse abummaa. Waan kana dabdaabbe dhaggeeffadhu. Waan kun dabdaabbe barreeffama ergaa inni barreessee kitaaba irratti ofumaa barreessee ergeemi. Ergichi waldaa kiristaanotaatiif barreeffame. Guutummaansa. Okay, sigaa Yesuus Kiristoos wangeelota barnoonni isaa wangeelota afran keessa jira moo ergaa 13 kana keessa jira? Guutummaa isaa keessa jira. Yesuus Kiristoos bakkuma takka ta'e Yesuus itti barsiisuu ture kitaabota Phaawulos kana keessa naaf idi bakka takka ta'e Yesuus dubbate. Guutummaan macaafa inni barreesse guutummaan isaa barsiisee Yesuus. Bakkuma takka kitaaba Roomeerraa kaasi. Ilaa gartee Phexros Yohaannis isa lammaffaa sadaffaatitti bakka Yesuus itti dubbate takka naaf idi. Tokko kan inni hir'isuun qabuun siin jedhe barreeffama boqonnaa lakkoofsa tokkorraa kaasee hamma mul'ataatti kan jiru guutummaa jecha Yesuus Kiristoos. Naafidiin siin jedhe. Maaliif fidaree guutummaan jecha Yesuus siin jedhe hunda isaa sitti maan jira. Okay, Yesuus Kiristoos barnoonni isaa Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis keessa waggaa 3 barsiisan achi keessa guutuu 100 jira. Dhuga moo soba? Soba. Guutummaatti hin jiru barnooti isaa. Kanaafuu hin jiru jechuun achi keessa hin jiru wangeelota. Yesuus Kiristoos guutummaa hundumaa jechuudha. Qoyi al tokko na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos guyyaa hundumaa gaafa barsiisu Luqaas faaniif Yohaannis faan gaafa barreessanii Yesuus barsiisaa ture garuu barsiisaa tokko hin barreessan. Kan isaan barreessan dinqii gaafa sana achitti ta'e gaafa biddeen kuma nyaachise amma barsiisarra ture. Barsiisa Yesuus dubbate guyyaa sana tokko iyyuu naasomne san. Okay, waan siin jedhu ergaa wangeelli Maatiyoosiif wangeelli ergaan Roomeedhaa tokko. Ergaa tokko kamitti nu barreessa Yesuus barbaachisaa taanaan silayyuu adda adda waan barsiisuuf nu erge. Tokko miti silayyuu waan tokkicha nu ergu. Tokko maanaan jetta duuba? Tokko maanaan jetta? Yoomin tokko siin jedhe. Tokko hin jenne. Ergaa tokkicha nu barreessu Waaqayyoon siin jedhe. Okay, waan si jedhu Yesuus Phaawulos barataa Yesuus immoo barataa Yesuus miti. Yesuus irraa barate innis. Eessatti irraa? Qaamaan taa'ee waggaa 33 lafarra yeroo Yesuus jiru barate tun ta'in. Fidiyye bakka inni irra fidi bakka irra barate. Waaqayyo abbaa waaqarra taa'etu Yesuusi. Achirra taa'ee barsiise. Mul'ata gurguddaa Yesuus irraa argaa kan ture. Eenyu fidi Yesuus Kiristoos bakkuma achirra taa'eetiin Phaawulos hin barsiise kan jedhu fidi mee bakkuma takka. Phaawulos mul'ata waaqarraa argaan ture lafan Gurba kanaaf ifaasa abjuu manaama waan ufiyaasa fidi Yesuus Kiristoos achirra taa'eetiin Phaawulos waaqarra taa'eetiin barsiisu ture kan jedhu fidi. Hojii ergamoota boqonnaa 8 itti mul'achuu isaa dhaqee ilaali jalqabuma akkaataa Yesuus barsiisee naan jette Yesuus Kiristoos bakkuma Phaawulos itti barsiise naa fidi. Lafa Yesuus itti hin barsiifne immoo naa fidi lafa Yesuus namichi kun amantii kiristaanaa keessa akka inni hin turre. Dhaggeeffadhu siifin hima Phaawulos guyyuma Yesuus bartootaa yoo ture. Mormee goggoyitu dhaggeeffadhu guyyuma tokko Yesuus maqaa Phaawulos jedheetu moggaaseetu hin beeku. Guyyaa tokko. Yesuus maqaa nama hunda akkamitti moggaasamaa jechuudha. Guyyuma tokko Phaawulos barattoota isaa 12 ni beeka Phaawulos maqaa nama hin beeku. Ati okay. Agumwaasa irra kun oolaa wangeelaan sittaa saara. Garuu Yesuus guddaa inni nama moggaafne. Maatii qonna moggaasee Yesuus immoo naa ibse nayyuu hafuurri qulqulluun naa ibse kuni manama kuni kijiba keessanii kuni ibsa wadura Yesuus hafuuraan nama sibira eeyyeesi biratti kijiba ta'uu danda'a dhugaa network matammaasi dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos Phaawulos ergee beekaa guyyuma tokkotti dubbate Biyya lafaa gaafa jiru. Utuunni ari'achuudhaaf utuunni waldaa kiristaanaa ari'achuudhaaf afaan Oromoo deebimee afaan Oromoo deebi'eeti gurba.
Yesuus Kiristoos Phaawulos guyyuma tokko ergatee beeka. Yeroo lafarra ture moo? Bakkuma feetetti. Lakki Yesuus ergate maal gaaffii maalii qabare? Amma Yesuus ergateen siin jechaara mam. Kuni wangeela takka qaban qabu. Sigaalis. Qaama yeroo lafarra ture garuu Yesuus Kiristoos Phaawulos wal argate Yesuus dhaqii hojii kana naaf jedhu Wangeela dubbise kottu.